Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kannaatu hundi keessanuu salaamtaan xiyyeetan onni irraa kaate lagaaf gaara qaxxaamurtee bakka isin jirtanitti isin ala qabdu isiniin jechaadha. Balleessee ilmi namaa gartee namni ji'a sagalii dhalatee hundinuu numa balleessa. Balleesse manguddoo tana bira dabree isinillee hedduu takkaan dararaa ture. Sanirraa har'aan tana gartee badiin xiyyeessan deemtee bakka isin irra naan geessee bahii isin nagaafattee baasisanilleen har'aan tana gartee natti gartee mul'achaa jirtaa nama akka kiyyaatiifillee gocha akkana nama hojjetu hundaafuu gorsa taati jeetii yaada. Ammoo numaaf miidiyaa akka manguddootti duraan komadheetiin ture dhiifamaa isin jechaa sanillee asuma keessatti ani wanniin irratti komadhee guyyaan baay'ilamaa ayaamni tokkichaan san dabruudha. Maaliif fayyaa obboleessa kiyyaa barbaaduudhaaf malee dhimma biraa isa qabaadheetti komadhee dhimma biraa isa qabaadhee hin komanne. Sanirraa har'aan tana alhamdulillahi manguddichiniin ani wajjin jirus kunoo soorii miidiyaan ni jira. Har'aa inshallah rabbiin narraa hafitu walumaanuu nurraa fitu isinillee hedduu akka dararuun jirtanii isinillee dhiifama isiniin jechaadha. Har'aan tana kunoo manguddoo waan isin nagaafattes fideetiin jira. Gamanumaan gara manguddootti waliin deebinee manguddoon yaada isiidhaa gartee manguddoo irraa dhageessanii ammoo dubbiin har'aan tana ani waan manguddoon areera gartee shaffee gurbaati jettee nan murteessite fideetiin jira. Ammoo tadhiifama kiyyaa fi hamzeewut walitti gartee harka wal fuunee afi waliin jechuu har'aan tana innilleen asin jiru jaanii amma ammoo gartee nama gartee maallaqa kana baase yookiin maallaqa wallaansaa isa kanaaf baase irratti haqqummaadhaan maallaqni sun deebi'uudha gartee sanirratti manguddoo wajjin jirra. Akkasitti obboleessa kiyyaanillee nama as keessa wal dhabneen hundaanuu akkatti gartee walitti nu araarsan manguddumaa jaarsaan baa kan gidduu jirurraa hin eeggaddaa. Gamanumaan gara manguddootti waliin ceenu. Hayyee bareedaadha. Mee si afaanillee dubbadhee reefu waan hin je'ee jira gurbaan ni ciisa moo maal jennaan illee hin ciisuu jettanii waan takka tanaan deebisanii jira. Manni isaa asirraa fagoo moo akkamii? Khani ilaalu feena yoo asit dhiyoo tahee ilaaluu ni dandeenya waan isiniin je'ee waan kana amma dhiyeenyaan dhufe malee isinii keessa jira jalqabarraa hamma xumuraa isinii keessa beeka waan taheef dhaynee ilaaluu dandeenya. Hayyee na godha tobsoora ilaalu feena isa gaafii bareedduu na gaafatte ani beeku waan kun deemaatu na dhufe mana isaallee hin beeku kan dhugaas himuudhaaf amma hundeefaadha maanta nama guddummaa akka jalqabarraa waliin ture. Dubbiin tun walumaan akka ammaan tanaatu osuma deemtu sitti dhufte kana na gubbaa dhufte kana keessatti gaa dubbii ibiddaan na gubbaa horee ani gamuma dandamachiisuttiin haalaan deeme. Fakkeenyaaf manguddoo yeroo jedhamu beekii manguddummaa namni manguddummaadhaaf waamamee manguddoo taa'ee haasaa beeka. Ani dhimmi kun dhimma dhaloota hiyyaati dhalateenya ta'a wal qabdee dirqamaas qaba. Dirqama akka dhalootatiin akka oromummaattiin fudhadhee waan kana oolchuu irratti bobba'e malee ta manguddummaatiif sila waan kana haalaan jechuun ittiin seennee jechuu barbaade walumaa galattuu maaliifin as keessa waan kana kaase beektaa namaaf adda bahuudha qaba wanni kun. Yeroo waan takka dhufte beeku dura bishaan itti nayiteeti sanbooda karaa islaa isiin taatutti deemte. Kamanaa bal'inaan ka quba qabu fi waa'ee kana sirriitti dhibbatti beeku hundeedha. Hundee waliin dhufte. Taateewwan kun hundi isarratti tahaa dhufte. Ani isaan hundarraa odeeffadheetiin haalatti taa'ameeti. Kana qofaa miti amma miciyyoon gulantaan baatee rakkoon tun irratti uumamte rakkoon guddoon tun irra uumamte tun waan himattuu jire mucaa haboo ta'uuf haqabanii mana kaayanii mana isaan akka ta'an hin beeku jalaa karaa badeqa. Jira isaan sanillee bakka naa kaayan gartee isaan kana gaafachuun qaba jette nu gaa dubbii guddoon nu qabe gulantaa keessatti isiinis dhalaa keessa dhorkaatiin gama saniin wal jalaa ka gulantaa ibiddi irraa deemu kana mana isittichi deebisa dubbiin gaasilaa kara lubbutti deemtee mitire kanatti as deebi'ee namallee yaamnee boodarra manguddummaa jennu tana laalamma
manguddummaatti seenuun beeke akkaataa qabaa beeka. Amma dubbii idduu dhufte boomsitee manguddummaatti yaammatuu fi manguddummaatti seentee haasa'uun garaagarummaa gurguddoo qabaa beeka. Nu boomsineeti dubbii tana jechuudha. Gama fuulduraaf dubbii isaa guddoon achiin kaayeewwan dubbiin fakkeenyaaf jaartii namaa osoo jaarsa beekuu siin jaaladhaa fi akkana juuni ani waan juun beeku waan kana keessatti namaatu manguddoo jira gaanuti haadha qabnaa mitire isaan kanaa dhufee waan kana bara maraata moo fayya qabdaallee ka jedhuuni kayyoo maraatee jiraatu gaa isallee hidhuu danda'u namni beekee haa ta'u warra irraa dhalte numa qaba jechuu barbaadeeti. Kanaafiin haala kanaan gartee keessaa isii sanillee karagalchutti achi imalee firraa isii gulantaarra deebisee qaamoleen gaa dhiiraa namaa fudhachuu dandeesse. Dhalaa ala teessu yoo uummata kana gubbanni haasonye jenne beekee ibiddi tokko qabachuullee ni mala jechuu barbaadeeti. Amma silaa isiinuu karaa harkatti nu dhuunfatuudhaa dhuftee jirti. Akkuma ati jette dhanyeellee silaa waliin ni laalla. Anillee laaluun maan fedha bareedaadha. Ani manan beeku hundumarraa kana barra siin jechuu barbaadeeti ka mana isaa ammoo dandamachuu ani asitti yaameetiin isaan kana hundaa dubbiin irraa bara innummaan kunuu kaa'ee yaalamee jira eenyu yaalee achirraa bareeti qabeenyi waan kanatti bee ka yaalaa qabee ka arafee ta'uchirraa baree arafeen kun qaaba miidhamee waliinuu dirmachuu ijoolleen tun baate arrallee kaan akkuma agartee tiyyaatu waan kana mara fide qaamni waan kana godhees fiifuu badii guddoo ta'a biroo irra jira. Godhuun qabajee shaffeessan godhee mitiiree buleessa lafatti hin dhiifne yaalee jira waan yaalte immoo akkumaadhaan natti himi jeetiin ture isa sanillee osoo irraa irreef itti ni daane hangana naan jedhanii hanga sana immoo ati qabii fi diboo anaatu jeen jechuudha mucaa badii itti mure osoo hin taane ammallee garuma maalitti gama dubbii tana gartee laaffisuu fi isa kanaas dirqama sanitti kennee jechuudha. Baga innillee qabatee dhufeen waan qabatee dhufeen taan walumaan arafeellee dubbiifna siin jechuu barbaadeeti. Tamanaa hundee gaafanna gaa isinitti dheeradhe umrii isinaa dheereysu dubbiin tun keessoon isaa hundee haalaan quba qabaanii santaan irraa quba qabuun qaba malee. Mee hundee waan irraa quba qabdu haa. Eka nurra qofan dhaggeeffatini. Naammanni haa agartee waan dubbiin gaa achirraa akkuma kana dura haasawamaa turte dhimmisii yoo deddeebuute malee dhimmisii fakkeenya gaa yaartuma arabee wal qabatu sanidha isiin. Sanii wal qabatee gartee biiluu gartee haa mucaadhaa gartee mucaa ijoolleen qabdisan isa san irra dhaabbatanii mucaa san hin baane biiluu san akka mucaa san baafatu ergan jechuudha. Feeruz maa ergee? Kanna ergan jechuudha. Kanna ergan jechuudha. Hogguu ergan kannaan garee hanga tokko fudhatee warra ta'e amma taarifa kutee dhufee jechuudha. Namuma hanga gartee hatee keessaa gartee duraanuu inni barbaadeeti ijaaraa hanga san keessa anis nama mucaa ana bira qaban fidanii qabanii na bira fidanii manatti eegaa ture. Harkaa baafatee ana muguu jiru. Akkasumatti gaa deebii gartee haa mucaa hamseefaa alatti harkatanii jiddiif godhan jechuudha. Isa lafatti darbanii dubbisan tuutu gartee gaa isteeppii kana fidee eega akkasirraayii eega inni qabame gartee isaas isteeppiin jala deemuudhaan guyyaan baa gartee jala deemnee gartee lubbuutti guraarree baasisuudhaan isiitti jechuudhaan akkasitti ilaa manaa gartee numaaf miidiyaa nu fide jechuudha. Akkasitti dubbii sana sadarkaa saniin isteeppii ishee sana eeggattee asiin ka'uu dandeessi. Walitti hidhattee jechuudha walitti hidhatti. Akka haadaati. Dubbiin teessanii akkaan haasawa keessatti yoon dogoggorillee hin beeku gaa'ii. Akkaan haasawa keessatti dhaga'utti akka waan mucaan tokko ni badee takkaa hojjettanii. Mucaan haboof duuba amma waa'ee mucaa sanii maal quba qabdan eessa gahee argame moo eessa jira? Ani dhugaa dubbachuudhaaf soorii kiyya. Beeku dubbiin ijoo keessa garaa dhoosan malee fayyaan fiddu beeka. Ani dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee gurbaa sanii hin kaafne. Sigalee wanni hin kaasiniif warra narra jiru kanaatu wal fixuu deemammaa sanarratti. Isaan kana dandamachiisaatiin gama sanittis dhufa jeetiin micijoo keessattuu dhoorkaa siin jee waan kana wal jalaa.
akkas godhee nama yaammadha jeetee ittiin deemaa tureen siin jee. Sanirraa immoo hanga rabbi nu gargaaree jira tasgabbeessuu danda'e gama dubbii gulantaa ibiddi deemu kanaas mana isitti deebisuu danda'e warra dhaame sanillee afaan kiyyaa wajjiyaasee waa hundarraa bare akka nama dhala Oromoo takkatti isaanillee waan jechootaan bira kaayadhee akka dhala Oromootti firraa qabeen hedduudhaan qaba. Saniin qabe malee dubbii san tuqaa godhadheetiin itti dhiisee jechuudha. Dubbiin san eenyu hammatti? Amma beeki hundeen manguddoodha waliin jirra beeki. Gaaf sanis manguddummaa keessuma ture hundeen mataan isaa ta'uu beeki. Ammoo dubbiin tun hundees ni qabatti. Ani bakka rakkadhetti hundee waliin manguddummaa hoo taa'ee beeki isiisan firraa qabee akka manguddootti taa'ee firraa bishaan itti naqa akka namni waliin galaafanne taasisuu irratti hojjedhee jechuudha. Tun hundi tana booda gamma. Tana booda qabnaa jechuudha. Haalaan gadi wanni qabnu as keessa jirti. Maalirraa wanni kun tahe mucaan sanoo eessa jira hunduma faa beekaa jechuudha. Isiillee hanga beektu warruma kanaa beekaan hin beeku. Waan takka yeroo ammas gaafadheetiin jettu koollee gaafadhee mucaan akkana jettu kun hoo eessa jennaani isii quba qaba mul'atee jira baadiyyaa maalee keessa jira naan jaan inni lubbuun ni jira ergaa nu badde amma ta lubbuun biroo akkana irratti hin baane irratti hin bobbahe jechuu ammas. Okay, gama keetiin hangi quba qabdu hangasii jechuudha. Hangasi. Mee ati hanga quba qabdu waan nu ibsite mee gamanumaan kaa hundeerraa haa xumurannu. Ayya. Ilmoon san eessa akka geesse haa wanni kun lubbuu namaati jayina namaati. Naam. Baara gaanu yoo fiigee waa tahee namni barra akkana kutee jaan osoon arkin yoo irraanfatan bakka hin taanetti waan hin taane tahe arraan tana namni ol si qabee si tajaajilu takkaahuu nama keessin barbaadu hin jiru. Naam keessattuu irraa baay'een keenya dhugaa biyya namaa jirru kana hatta waraqaa xiqqoo takkallee ta maqaa keenya qabdullee kan qabneetu irra baay'ata. Kanaafuu namni yoo fakkeenyaaf biyya sin beeyne takka keessatti yoo hawaataatu taatee ati bitaaqa takkaahuu kaardii hishaa qabaatte saniin si beekanii bakka akkanaati namni kun nama akkanaati jedhanii si deebisan. Irra baay'een keenya akkuma hin qabne sanitti yoo waa taane biyya namaa keessatti namni bakka tana gahee je'ee namaa himu hin jiru. Kanaafuu hundeen faangaa warri dubbii sirritti si dura qaba qabu mee eessaan gahan ilmoo san eessa jira? Ta mucaalaa gartee mucaan dhugaadha akkuma sirra baafatetti gartee isii bira dhaqee hagguu gartee isiin isii tan bira dhaqe Feeruzaa maa bira Feeruzaa bira dhaqe akkasi gaa mucaan gartee akkuma sirraa baheen gartee achi isiis bira dhaqee gartee Feeruzaa bira jechuun hiyya san boodarra gartee amma booda magaalaa kana keessa hin fedhu jechuudhaan baadiyyaa kute. Sababa maalirraati magaalaa tana keessan fedhuun? Egaa sababa taan dura gartee inni qabame jechuudha. Sababa maaliif qabame? Sababa gartee jaartii arafee fuudhiisii Feeruzaan hafuutaatiif bire bakka isin jirtu ni beekte jechuudhaan inni dalagaa biraa si ilaalla jechuudhaan fidame beekan bira mana. Ayya. Kanaaf hamma lammata oguu baafate isin dhaqee gartee sababa gartee jira kanaa anammoota magaalaa keessa nam feessuudha. Magaalaa tana keessa hin taa'uti. Agartee inni baafadha jechuudhaan baafatee agartee baadiyyaa jira jechuudha. Baadiyyaa walakkaa achirraa fi ijoollee waraabee harka fi ijoollee achi jira. Bakka lubbuun jiru akka nagaa ta'e quba qabdan jechuudha. Lubbuun ni jira. Jara kanarraa fagaachuun qabaadha. Wanni guddaan alhamdulillah lubbuun jiraachuudha. Egaa ammaan tana gurbaa yakkamaa malee nuti manguddoo sadeen malee namni biraan jiru. Amma waan gurbaan kun waliin laaqees gaa ati ilmi namaa kan dogoggorre hin jiru erga dogoggoreefu balleessi badiitiyya irraa hin gorfamallee je'e. Kanaafuu nuti amma manguddoo mee maal godhuu qabna jara san hunda manatti bira dhaynee guyyaa qabannee. Ayyanaa galatoomii. Akkas jechuun gaa kuni ayyaada kiyyaa beeki ayyaada kiyyaa mataa kiyyaa teessoo gaa ammallee amma dhufee gaa yaada kana nu dhiyeessallee naannoo jiinaadha. Mariidhaan mee jara san akkamitti manatti bira dhaynee haa gurbaallee qabannee ta'u yoo kophaallee dhaynee xumurre dubbii haa gurbaa qabachuun garuu bareedaadha maaliif abbaan badii isa waan ta'eef jara san aarsuudhaaf
hayyana hobbai afaan simurini akkam jette mala wal gaafachuuni Eh. beeki waanuma jira namni yoo akkam taana jo akka ta'u waan dhabu janii miire akkasi dhugaa keetii beeki anima silaa yeroo takka ijoollee gartee rakkoon duraa dhufte gartee takkalee galchina sanillee taraa takka du'aa naa godhaa fi ammallee gartee jaalala idduutti haa magarsu naa ja'anii rabbi sirriitti walitti tolchu isa kaanii silaa ijarratti wallaanan jaanii miti kanaaf ija mataarratti wallaanan jaanii akkasuma qabdi akki nuti qabnu dhufte dubbiin takka maa dhufti sin jaanii rakkoon takka ni uumamti maa uumamtillee hin jaanii nullee manguddoo gartee cubbuu rabbi nun godhini manguddoo haqummaadhaan gartee waan dhufe ofirraa fixxee dhaloota waliif fayyiftee jaalalaan gartee dhaloota ofisaa waliin jiraatu rabbi nu haa godhu. Akki godhuu qabnu dhugaadha qaamni gartee rakkoo tana hundaa'uu uume nu bira jira harka keenya seenee jiraates baga rabbiin si fidee hundeellee waliin jira jechuu barbaadeeti. Kanarraa kaafee jaraas walumaan laallee haala gartee sila heera uumaa sanitti dhaloota keenya walitti fayyifachuun nu qabaa jechuudha. Akkaataa isaan itti argannu immoo arra isaan duuba teenye akka isaan keessa jiranuu hin beenyu beekama. Murteessuu hin dandeenyu kana hunduma faadhaani haala akka itti nu mijjeessuu fi bilbilaanis kaa jechuun qunnamtumaa wal qabanii mitire nu mijjeessee gartee akkaataa isaan kanatti dhanyee akkasii hundeen itti nu bilbilee haala nu mijjeessee bifa saniin gartee nulleen qunnamnee akka dubbii tana finnu jechuu barbaadanis keetuma sanis si jabeessa. Kasanirraa hafemmaan tana beeki dubbitti seenuu dura beeki waan sila gama dubbitti seenuudhaa si mijjeessaa takka godhuudhaatu barbaachisaadha. Diinagdee nama jennu sunis waan kana caasaa gartee tolfatanii akka haasa'ullee dandeenyuu fi kamucaalleedhaan jenne amma innillee dhufee jira. Isa kanallee gama arafeefirraa dabarsineeti san booda jechuudha. Dubbii manguddicha keenya hundeen jaraan haala akka itti wal qunnamuu dandeenyuu fi akkaataatti waan kana haasa'uu dandeenyu jara waliinis tolfataa idduu dhaloota idduu finna siin jechuu barbaadeeti. Yani kanumaan qaba dhaloota kiyyaaf kaa jaalalaa wajji jiraatuun barbaada waan ta'eef hanganaan siin jechuu barbaadee amma sila arafee waan kana bira geessinee san booda kanatti deebinee hoo guduunfaa nu goota.